Gawan dogoggoran balleessi hunda Speakerii asirra kaadheen gan magana muuziqaa dhaggeeffachaa deema. Akkuma itti boo'icha jira. Weellisaa Urgeessaa isheetu qaamota waa'ee milishaa wajjin wal qabatee rakkoo jira Oromiyaa keessa. Nan dhaga'ama. Rakkoo jira uummanni kana himata. Mootummaan kaa irratti hojjeta jedheen abdii guddaa qaba. Akkam jirtu viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoo torban kana namoota hedduu ajaa'ibsiise, viidiyoo namoota hedduu rifachiise qabadhee dhufee jira. Kana qofaa miti viidiyoon biraallee hin jira. Haga xumuraatitti na faana tura. Namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatitti dhuftan yookiin maatii hin ta'in subscribe godhuudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'a. Yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii jala naa kaayaa gara viidiyootti. gawan dogoggoran balleessi hunda waaqaafis lafaafis ilmaan keenyaafis jedhii nu dhiisi. Kana ala wannummaan godhuun jiru bakka. Kaafi amma namni na araasuu danda'u hundi Itoophiyaa illee utuu ta'e guutuun biyyaa illee utuu na araasee natti tolu. Adda ba'uun fedhu bakka daa'imman koo adda ba'anii akka narraa guddatan hin barbaadu. Haalli jiruu boruu sirrata. Garuu jireenya adda ba'amee daa'immaniin adda ba'amee adda jiraatamu takka wannaan ta'u. Hojjedhee bu'aa argatuuf takka gara hojiittuu deemuu hin dandeenyam. Kanaaf tokko araara ishii irraa barbaada. Dhiifama waa hunda iyyuu araaramillee waliin gallu yoo jette siyaamiti dhiifama godhu garuu waaqaaf jedhi kana ijoollee kee dhaamsi koo guddaan kana ka ishiin jedhuun. Seenaa nama gaddisiisu OBN yeroo jaalalaa irratti dhiyaate waa'ee isaatii fi haadha manaa waan hedduu dubbataa turee jira. Ijoollee qabanii garuu amma walgahii kanii jiran jechuudha. Gargar baanii jiranii haadha manaa isaatiin. Haala jireenyaa irratti walii galuu dadhabne isinis na hubachuu diddee anis ammoo hubachuu diddee waan biraa keessa seenee amma sadarkaa kan irra geennee jirra jedhee dubbataa jira jechuudha. Akkanatti dhiifama gaafataa jira. Haa xumurrume. Araada hamaa fadhi bakka uumaan fiddoo jedhaa. Kaga rammi onni bihansi wotana hubanne walitti irraa fagaannu ture. Maali gargar baana maal adda deemna eega nan hubanne bakka akkanis akka fedheedha ka jedhu irratti onni jedhe godhuun ture bakka san. Tokko maali hiriyaa qabdi hiriyaa ishee afutti waan ishiillee gadi xiqqeessa san godhuun qabu ture. Dabalataan illee wanti godhu sun deebi'ee anaayyuu narraa personality kooyyuu na miidhe. Kanaafuu deebee waan sanittuu deebi'uu anuun fedhu dabalataa anuun fedhu. Ishimman bicha haadhutu malee anuun fedhu. Innis jireenya isaa akkanatti balleessee jira. Isitti aaree na hubachuu didde jechuudhaan waan biraa keessa seenee suusii keessa seenee jireenya isaanii akkanatti balleessee amma ammoo gaabbee akkanatti dhiifama gaafataa jira. Viidiyoon kun namoota biraatiifis fakkeenya guddaa ta'a. Namoonni tokko ariifatanii aarii keessa seenanii murtee sirrii hin taane murteessanii booda gaabban waan ta'eef kanaafuu waan murteessinu irratti jechuudha sirriitti itti yaadnee murteessuu barbaachisa. Yeroo hundumaa ganama gaafa production ba'u GPL qaba speakerii asirra kaadheen gan magana muuziqaa dhaggeeffachaa deema. Akkuma itti boo'icha jira. Achi boo'icha warra du'aa awwaaluuf deemna. Ani sirba dhaggeeffachaa deema. So karaatti natti dhufanii harmooliin baay'atanii. Siinaa jedhanii nu warra du'aa nu amtaa fi sirba biratti. Nu warra du'aa waamtee ofii sirba biratti deemtaa. Ofii sirba biraa jedhan. So imagine. Amma isaanitti ani garuu akkam kaaraakterii sana keessa muudii sana keessa galanii kaaraaktericha amananii fudhatanii nu seedhuuni fudhadhee. So baay'ee daarsoo baay'ee koomikiidhaan koomikiin achi. Mudannoo nama ajaa'ibsiisu leencoon nama yeroo ammaa kana fiilmii sirba afaan Oromoo sadarkaa guddaa irra akka ga'uuf hojjetaa jiru keessaa isa tokko. Viidiyoon itti aanu weellisaa Urgeessaa isheetu waan hedduutu dubbatamaa jira waa'een isaa jechuudha. Viidiyoo isa irratti hojjetame viidiyoo namoota hedduu rifachiisee fi gaddisiisee haa ilaallume. weellisaa Urgeessaa isheetu qaamota hidhatanii adamfamaa jiraachuu ibseem. Weellisaan kun tibbana halkan walakkaa qaamonni hidhatan kan eenyummaa isaanii hin beekne. Addanuu baasamee dubbii sobaa qabattanii hin fiiginaa jedha. Namoonni hedduu viidiyoo kana irratti yaada garaagaraa kennanii jiru. Viidiyoon kun namoota hedduu rifachiisee namoota hedduu gaddisiisee jira. Viidiyoo sobaa akkanatti irratti hojjetanii namoota hedduu gaddisiisanii jiru. Weellisaa Urgeessaa isheetu qaamota hidhatanii adamfamaa jiraachuu ibseem. Weellisaan kun tibbana halkan walakkaa qaamonni hidhatan kan eenyummaa isaanii hin beekneen adamsaa jiran jechuun uummanni Oromoo akka quba isa qabaatu gaafate. Kaleessa galgala gara mana isaa galuuf wayita mana bira gahu
manni isaa qaamota hidhatan 10 ta'aniin marfamuu kan ibse weellisaa Urgeessaa Isheetuu osoo isaan hin qabin lubbuu koo oolfachuuf fiigee harkaa bahee jedhe sababa kanaan yaaddoo nageenyaa olaanaa keessa jiraachuu ibseetii jira. Waan inni jedhe waan inni dubbate jechuudha. Isa san gara biraatitti jijjiiranii viidiyoo sobaa akkanatti viidiyoo kana irratti hojjetanii namoota hedduu gaddisiisanii jiru. Kanaafuu namoonni viidiyoo akkana viidiyoo sobaa hojjetan sirrii miti dhiisa. Waa'ee milishaa wajjin wal qabatee rakkoo jira Oromiyaa keessa. Hin nagaam. Rakkoo jira. Uummanni kana himata. Mootummaan kaa irratti hojjeta jedheen abdii guddaa qaba. Dhugamaanuu baay'ee nama gaddisiisaa, nama rifachiisaa, namni kamiyyuu balleesseef seeratti dhiyaatee karaa seeraatiin adabbii argachuu qaba jedhee yaada. Namoonni tokko tokko jechuudha fedhii dhuunfaa isaatii fi fedhii dhuunfaa isaaniitiif jedhanii uummata irratti badii guddaa geessisaa jiranii akkasumas maqaa mootummaallee balleessaa jiran waan ta'eef mootummaan namoota akkanaa kanneen xiyyeeffannoo guddaatti godhee seeratti dhiyeessuu qaba jedhee yaada. Milishaan qorra keessa bule, aduu keessa dhaabbate, bokkaan itti roobee maatii isaa dhiisee ala dhaabbatee nageenya uummataa eeguu baay'ee jira. Akkasumas immoo milishaa maqaa namaatiin saamuu baay'eetu jira. Kan nama hiraarsu baay'ee jira. Kan nama nuffisiisu baay'ee jira. Akka mootummaa kana uummanni balaaleffatu mootummaa keessa taa'ee yuunifoormii mootummaa uffatee miindaa mootummaa nyaachaa kan mootummaa kana irratti diina ta'u baay'ee jira. Kanas baruu qabna. Dhibba jarri kun qulqulluudha. Lakki isaan keessa cubbamaan hin jiru. Lakki isaan keessa kan uummata miidhu hin jiru. Lakki isaan keessa kun hin jiru tun taane we have to help. Warra akkasii kan akka caayaa miidiyaa ganda keessa deemtee barbaaddee fiddee miidiyaatti saaxiltee mana hidhaa akka isheen galtu gochuudha malee sababiidhuma ganda keessa milishaa duuriyyee tokko yookaan kaabinee duuriyyee tokko maqaa mootummaa balleessuurra rakkoon bakka inni jiru sana finnee qubatti qabnee ilaa kun sirrii miti. OBN qophii caayaa irratti namoota dhiyaatan ilaalame. Namoonni kunniin namoota aangoo qabanii namoota iddoo garaagaraa irra jiranii akka mootummaan hojjedhaa jedhetti hojjechuu dhiisanii akka fedhii isaaniitti hojjechuudhaan uummata irratti rakkoo guddaa geessisaa jiru jechuudha. Namoonni tokko tokko jechuudha akka mootummaan hojjedhaa jedhetti hojjechuu dhiisuudhaan maqaa mootummaa kanas namoonni balleessaa jiran hedduutu jiru waan ta'eef mootummaan namoota kanneen xiyyeeffannoo guddaa itti godhuu qaba. Fakkeenyaaf namicha torbaan kana namoota hedduu haasofsiisee ajaa'ibsiise jechuudha. Mootummaa naannoo Oromiyaa sobuudhaan konkolaataa badhaafame. Mee viidiyoo kana haa ilaallu. Maaliif barbaachise qixa kanaan sobuun? Kun wanni iddoo kanarratti ilaalle akka dogongoraatti hojjetaan achirratti sappoortii godhaa jiru kun akka himaataa. Eenyu namoonni kun akka achi dhaqan godhu? Kana qaama hoggansa carraa hojii muti. Isin beektaa? Ani hojii dhabaan jedhee haasaa jira. So isa kana ani hojii dhabaan maaliif carraa namoota hojiin argadhee jechaa jira. namoota kana qixa kanaan maaliif gorsitan akka isaan haasan nama hojii argate ta'anii waa hunda haasa'u akka hojjetatti miti nama deeggaru an ogeessa jedhee haasa'uu hin danda'a rakkoon qabu. Moo nama keessa haasa'uu danda'u filattan. Maaliif uffakkeessee go'anii uffatee an dooktora meedisiniidha asitti gurmaahira bulchiinsi nuuf tolchee kan meedisiniidhaan gurmaas jira bara kan yaada kana namoota kana namoonni kun maaliif sobanii maa sobsiiftanii maaliif hooggansa olaanoo sobdan maaliif gabaasa sobaa ija baasa qixa kanaan miidiyaas hooggansas maa sobdan. Namoonni akkana kunniin hedduutu jira waan ta'eef mootummaan haala amma deemaa jiru kanaan haala amma OBN qophiin caayaa hojjetaa jiru kanaan sirriitti hojjechuu qaba jedhee yaada. Viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaata. Yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii jala naa kaayaa. Namoonni haga ammaatitti ilaaltanii maatii hin ta'in maatii ta'a hundi keessanuu laayikii godhaa ana wajjin viidiyoo itti aanuun wal agarraa hangasitti turtii gaarii.